Akka magaalaa Shaashamanneetti ganna baranaatiin lafa hektaara 37 kan faca'aa jiru qonnaan bultoonni 61 kan itti bobba'anii hojjetaa jirani. Tibba facaasaa kanatti ammoo yaaddoo xaa'oo ibsataa kan turan qonnaan bultoonni kan manneen kuusaatti gale fudhatuudhaan qonna gamisaniiru. Xaa'oon gatiin dabaluun alatti hanga qabiyyee lafaa isaaniitiin argachaa facaasaa jabeessaniiru. Ani wanni oomishe duratti xeefii oomishee ture amma isii irraa kaasee dinnicha facaasuuf xaa'oo barbaachatti. Yoo na hangaa'e dinnicha facaasaa yoo hanqatee jedhe hanqate boloqqeetti facaasa. Xaa'oonis 4,000 fi wayii nu waddate baay'inaan barana xaa'oon. Xeefiin irraa ka'eera amma boloqqee fi dinnichaadha. Dhiyeessiitti irratti fooyyee gaariitu jira. Xiqqoo wanti qotee bulaa irratti dhiibbaa uuma jedhee yaadu ammoo gatiin isaa ol ka'aadha. Akka bara dheengaddaatiif akka baranaa wal bira laalle inni baranaa kun ol ka'eera. Gatiin ittiin fudhan. Dhiyeessarratti gaariidha. Akkobsa sisteema keenyaallee deebinee qabiyyee keenyallee kenninee akkasiin. Kootaa xaa'oo magaalaaf barbaadamu keessaa xaa'oon manneen kuusaa waldaalee hojii gamtaa bu'uuraa 12tti bu'ee qonnaan bulaan fudhataa jiraachuu taajjabneerra. Hoggansi eejensii waldaalee hojii gamtaa magaalaattis xaa'oon iftoominaan dhihaataa akka jiru akeeka. Raabsii irratti yeroodhaan jalqabne istoorii waldaalee gara 12 qabna. Istoorii waldaalee 12 irratti achirratti argamanii xaa'oo isaanii fudhachaa jiru. Waggaatiin dhimma xaa'ootiif yoo gaafatamu neetwoorkiin akka rakkisu yaaddoo itti ta'aa ture qonnaan bultoota torbee guutuu deddeebi'anii baasii dabalataatiifis saaxilamanii xaa'oon argatanis yeroon facaasaa kan darbe waan ta'eef bu'aa malee jalaa ta'aa ture. Amma garuu akkaan fooyya'uu ragaa ba'u qonnaan bultoonni. Waggaa darbe naannoo 20 olii deemaa turre. Har'a horoo guyyaa tokko kalee gara sa'a 6 dhufe har'a fudhachuu biyya. Asirratti dhiyeessarratti fooyyee gaariitu jira. Haalli keessummaa nu keessummeessanii bareeda. Naamusa qaba akka waggaa darbee irra dhabbiin hin jiru, wacuun hin jiru, warfaa irratti illee wacuun hin jiru. Haala naamusaatiin geggeessaa jiran isaan. Musinnaa duuba adda adda uumama jejjedhan kaan wanti akkasii hin jiru haala bilisaatiin fudhannee gammachuudhaan madda gadaan. Ogeeyyoonni tajaajila kana kennan rakkoon neetwoorkii haalaan fooyya'uu yaada qonnaan bultootaa kanaaf ragaa ba'u. Teknooloojichi hanna hambisuu cinatti tajaajila si'ataa fi saffisaa akka kennaniif gargaareera. Haala gaariin keessummeessaa jirra. Qotee bulaa maqaa waajjirri qonnaa akkana faayila godheeti nu dhiyeesseeti. Nu ammoo nagahee irratti sisteemaan haala gaariin keessummeessaa jirra. Bardeen gaddaarra fooyyee qaba qotee bulaan. Sababni isaa sisteemallee barataa deemaa waan ta'eef sisteemni illee guddoo isaa rakkisaan jiru. Qonnaan bulaan qabiyyee ofii qabatee yoo dhufeetiin jedhe qabiyyee isaa hektaaraan kuntaala tokko waan jedhameeruuf hektaara san laalaa ba'aati isarraa akkasiin raabsine. Sisteemumaan malee gurgurtaa biraatiin miti raabsan. Hannaafis hin mijatu. Akka baranaatitti sisteemni nuti den jedhamu. Furmaata kanaaf xiiqiin tumsameetu bu'aan kan dhufuu danda'e. Hoggansi waajjira babal'ina waldaalee hojii gamtaa magaalichaa qonnaan bulaan dhamaatii malee akka facaasuuf haalli mijataa jira. Saffisaan tajaajila argatee akka bu'aaf oolchuuf carraaqqiin ture bu'aa fideeraa hubatama. Sirni dijitaalaayizeshinii kun baay'ee barbaachisaa ta'ee kan argame ta'uu isaati. Sirna kanaan ogeeyyii herregaa qaxarre, ogeeyyii mana kuusaa fi herregaa qaxarre kanaan hawaasa qotee bulaa kenna. Ogeeyyiin kun sirna dijitaalaayizeshiniidhaan moobaayiliidhaan inni kun tokkoffaa hanna hambisa. Lammaffaa qotee bulaan kenna sababa garaagaraatiin akka hin burjaajofne faayidaa qabeessa jechuudha. Amma facaasaan gamifameera. Yeroo qonnaan bulaan onnatee jabinaan itti hojjetudhas.